Para mana kana? Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaadha akkam jirtu? Jira bishaan eebonee dhufne bishaan qabdu laata? Bishaan isin kennu? Bishaan naan addaamee yoo jiraate bishaan eeboneeti. Tole kaa. Tole. Oodha. Bishaanii kun? Bishaan. Bishaan isa dhugoomu? Bishaan salma dhugamu. Bishaanii? Bishaan miti? Bishaanii. Galatoomaa kaa? Eeshi. Galatoomaa? Galatoomaa. Gaaroo jechuudha. Ani bishaanii barbaadee miti kanan dhufe gara caalaa. Oromoon gaafa bishaan gaafatanii aannan namaa kenna jennaanaan aannan barbaachaa bishaan isin gaafadhe malee bishaan hin turreemi. Akkamii jijjiiramtanii aannan hin jiru? Bishaan naa fidaa jettee. Aannan barbaadeen. Aannan barbaadde? Aannan si fiduree? Jira moo? Jira aannan moo kabajaan malee kabajaan. Sayyuu akkas uummata Oromoo. Haa ta'u nan fida. Akkanatuma silayyuu Oromoon bishaan gaafannaan aannan namaa fida. Amma garuu yoo aannan jenne malee bishaan namaa fida. Aannan namaa fida. Kan saawwa dhaltii naa fidaa immoo kan sangaa kana fida. Iddoo kana bishaan aannan jetta. Bishaan sii kenne. Aannan siin gaafadhe dulaa siin gaafadhe. Deem bakka kana amma. Abshaaloo! Waraabee alaa Maal fiddare? Maal fidde? Maal fidde? Maal fidde? Wanti dhufu jiru. maal fidaatti? Amma ati namni Haala magartuu? ati amma namni muka xilaa fakkaatu kun maal fidde? Muka xilaa fakkaatan. Amma jechuudha. Birriin allaattu taanaan haala magartuu abbaa manaa keessatti naqee himan. Birriin agirnaa waan ittiin buskuutii bitatu. Ija koo hin amantanii namni nama dheetan maalan godhee waraabeera. Duraa isin ijoolleen safara kanaa waraabbii jettanii olii gad deemtu. Namni walitti nama naquu rakkiisee hin buluun.
Itti deebi'ee mucaan kun amma immoo maanni kun maanni kun maaloo yaa rabbi kottuu nu baase. Arras yoon irratti nu hojjedhu ta'e ani abshaaloo miti. Bulbula yoo naqee abbaa magartuu sitti waamu ta'e maal dhiigisa dubartii malee hojjetu kun maanni kun yoon irratti nu hojjedhu ta'e. Ana magartuu? Oo. Akkamiin maal hojjettaa? Maal jetta gooftaa koo daggalli xaafii na ilaa fixe. Isa na ramadhatu man gabbaa'e mana. Ani immoo tuman karaarra deemuun si argee. Tuman karaarra akkas nama dubbisuun deema. Eeshi. Si argee akkamii isa dheengaddamu caan olii gaddeemee oduu odeessu suni abbaa magartuutti galee si hime? Na balleessitu malee maal gooftaa koo. Inni himne miti immoo kan na dhibu mee'an? Inni himne taa gudiina godhee. Maal jedhiin waan dubbate manatti hin fakkaatu sila abbaan magartuu sin dhiisu kaayoon. Sila abbaan magartuu sin dhiisu. Laakiin afaan koo irraan darbuu dhiise. Baay'ee gowwoomsite jechuudha. Hojii kooti. Hojii keetii? Hojii kooti. Amaarri ammas gaa nu gowwoomsi gaa ammas waama jenna nu gowwoomsi gaa namillee jiru fakkaata gurbaa seexanii farri sun hin jirtu. Maara aasoof taati. Waan ajaa'iba tokko argeen fiigee dhufe naam. Maal agarte maaliin? Maal agarte? Dheengadee bilbila sitti agarsiisee naan na amanuu diddan. Na amanuu diddanii naan waan godhe besokke. Akkasi boo? Har'a immoo haadha manaa kee wajjin bulbulaan utuu inni walaammateeru ija kootiin argila. Duras bulbula irrallee bulbula. Dheengadee bilbilaan amanuu deemiti har'a immoo ija keessanii nagartu ija keessanii nagartu. Indidi haadha magartuu malee indidi gurbichichi dubara dhimma dubartuu waan qabu keessumaa haadha manaa kee haadha magartuu irratti immoo jechuudha xiyyeeffannoo inni godheeru xiyyeeffannoo miti. Maali ati immoo siin galuu gurbaa farri sun hin jirtu irratti dhoksi akka ergi dheengadee sirratti hin barree ammas yoo dhoksite maarra koo qabaate immoo. Haasaan man taane afaan anaasa'iin. Ati immoo siin jedhe nama qabree Ingiliffa haasoof taa'i. Ingiliffa afaan isa kan keenya immoo yoo maasoofneefin. Ati immoo ijji kee dubartootuma namaa. Amma argee ani ilaalu na amma argee la yoo barbaadan kottaa keessatti gargaara. Ilaalla. Maasii keessee. Ni ilaalu kottaa si. Garuu yoo nagarre lubbuu keetu ba. Akka gaafa duraatti hin dhiisu ishii. Rakkina qabu na dhiisuu dhiisa. Akka gaafa duraatti waan si dhiisu hin fakkaatu. Kottaa si agarsiisa. Kottaa. Amma mee hin xumurree amma hojii kanatti. Maalaan xumura kanaadhaan argita hojii keetiin maal lagaa. Takka boqoddu deebii kottu takka taa'ee boqoddu deebii takka. Takka mee asumatti. Maaltu jirti jettee lafa nama gaafa du'anitti. Takka asumatti hafuura fudhadhu. Lakki gooftaa koo. Hojii hojjedha. Teenyima waa'ee jireenyaa waa'ee jireenyaa kana haasofna waa'ee qaala'insa jireenyaa kana haasofna kottu mee lagaa addisuma kana jala. Isuma dheengaddaa keessaa iyyuu hin baane. Jira. Wajjin dhaabbataa. Morma keetu sirraa koo. Abbaan magartuu dhageenya hin jenne ati. Dhaga'een jedheem. Ati immoo mee ati immoo namuu hubattu. Maal ta'e? Maal jaran? Wattu mee? Asiidha milaa. As keessa dhaabbataniitu. As dhaabbatanii. Achidha. As dhaabbatanii. Meeti. Amma wajjin tura. Shayxaanuma na goote mati shayxaanu. Maal? Maa sooftan? Gurbattiin shayxaanuma na goote. Amma wajjin turanii. Amma wajjin turanii. Waan keessa geessu. Maal shayxaanu maal kana nama godha? Tura adda maaloo beektaa. Amma wajjin dhugaan koo gochuu qaba yeroo hundaa. Amma wajjin dhaabbata oolanii. Dhugaan shayxaanaa yeroo kamuu. Mutichi seetanaa. Maali?
Maaloo. Dhugaan koos bakkee ba'uu deemammaatti. Maanni mucichi maaloo qoricha wayii qabaa qoricha beelamaa. Ada magartu. Maanni ati moo ciisaan oole miti as keessa jee. Ammayyuu qabamee doole maal irraa gootaa? Eenyu maal deebi'eera jee abbaan magartuu asitti deebi'e miti amma argeera. Irraa deemee fagaanne kun as jira. Kottu hin jedhe. Kottu takka asitti hafuura haara galfadhu. Hafuura baafadhu takka. Hafuurri sitti deebi'u kottus. Maalii namicha akkanaa? Haalati. Ay, yoo lammaffaa irratti nu jedhu. Maanni mimmiidhaa maanni goondaa.